Tole barattoota nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu barattoonni fi hordoftoota Meetis chaanaal kan taatan hundumti keessan nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo. Isinillee baga nagaa keessan taatanii ammas bakka jirtan hundatti nagaa waaqa isiniif haa baay'atu. Baga nagaatti eeggamtanii guyyaarraa kana sa'aatii har'a kana qaqqabdan baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Akkasuma warri haaraa dhuftan baga nagaan dhuftan. Nooruu isiniin jennee jirra. Egaa barattoota barnoonni akkam maal fakkaata? Qayyabachaa turtanii barumsi kun akkam isin eegalaa jiramoo akkam maal fakkaata? Gaariidha miti? Jabaadhaa. Yoo jabaattan lafa yaaddan hin geessu waan ta'eef jabaadhaa hin dandeenya jedhaati sirrittiin qayyabadhaa isiniin jechuutti barbaada. Egaa barnoota keenya guyyaa irratti otoo hin darbiin guyyoota darban guyyaa dheengaddaa kan nuti baranne mata duree maal jedhudha? Mata duree jechoota sagalee dheeraa qaban jedhu ture jechuudha. Jechi tokko sagalee dheeraa qaba kan jennu yoo dubbachiiftuun gosa tokko lama taate walitti aantee barreeffamte jennee turre. Egaa fakkeenyaaf asitti jecha kana agartudha yaada. Jechi kun laafaa jedha. Laafaa jedha. Akka dheengadda baranne keessatti kun jecha sagalee laafaa qabudha. Maaliif jennaan dubbachiiftuun gosa tokko lama taatee asitti walitti aantee barreeffamtee jirti asittiin. Asittis dubbachiiftuun gosa tokko haan lama taatee walitti aantee barreeffamtee jirti. Kanaaf jechi kun jecha sagalee dheeraa qabudha jechuudha. Kanaaf haala kana fakkaatuun dheengaddaa jechoota baay'ee fudhadhee jecha sagalee dheeraa qaban isin barsiisee ture. Fakkeenyaaf mootii, meetii fa'aa jedheetu jechuudha. Haala sanaan jecha sagalee dheeraa qabu barannee turre jechuudha. Egaa har'a immoo kan nuti barannu jechoota sagalee laafaa qabanidha jechuudha. Egaa jechi tokko sagalee dheeraa qaba, sagalee gabaabaa qaba jechuu kan dandeenyu dubbachiiftutu murteessa jennee baranneerra. Amma immoo laafina sagalee immoo kan murteessu dubbifamaadha jechuudha. Jabina sagalees kan murteessu dubbifamaadha. Har'a garuu jechoota sagalee laafaa qaban barannaa jechuudha. Jechi tokko sagalee laafaa qaba kan jennu jechi sun yoo dubbifamaa tokko qofa qabaatedha. Jechi sun jecha sagalee lamarraa sadirraa ijaarame ta'uu danda'a. Garuu jecha sana keessatti dubbifamaan gosa tokko lama ta'ee walitti aanuu hin qabu jechuudha. Yoo akkas ta'e jechi sun jecha jabaataa jechuudha. Har'a immoo jecha sagalee laafaa kan jechuu ni dandeenyu yookiis kan jennee barannu jecha sana yoo dubbifamaa tokko qofa qabaatedha jechuudha. Fakkeenyaaf jecha dhuma jedhu, jecha saba, soba, nama, madaa, dhadhaa, cinaacha, uumama, ifa, bifa, mana, ciree, kakuu, funyaan, galaana, bara, foolii. Egaa jechoota soba jedhu kana jecha saba jedhu, jecha dhuma jedhu, jecha mana jedhu, jecha dhiifama jecha nama jedhu, jecha mana jedhu jechoota sagalee gabaabaa qaban keessatti barannee turre. Akka inni gabaabbatu kan godhe achi keessatti dubbachiiftuu isheewwan kana ture jechuudha. Dubbachiiftuu tokko tokko qabaachuu isaaniiti jechuudha. Asitti immoo sagalee laafaa keessatti dhufee akka inni jecha sagalee laafaa ta'u kan isa godhe immoo dubbifamaadha jechuudha. Egaa akka inni laafatu kan godhe dubbifamaadha jechuudha. Jala sarareen jira. Asitti amma jechi dhuma jedhu kuni maan dubbifamaadha waan ta'eef qubee tokkodha. Kanaaf jechi kun jecha laafaadha dhuma. Asittis jecha saba jedhu laafaadha. Gabaabaadhas immoo jechuudha. Fakkeenyaaf akka inni gabaabbatu kan godhe immoo
Egaa akka inni gabaabbatu kan godhe immoo dubbachiiftuu isheewwan kana lamaanidha jechuudha. Duubaanis fuulduraanis dubbachiiftuu tokko tokkodha. Warraan qalama magariisa jala sarare kana jechuudha. Kanaaf gabaabaadha jennee barannee amma immoo laafaadha jennee kan barachaa jirruuf wanta dubbifamaa tokko tokko qofa qabaateefi jechuudha. Fakkeenyaaf jechi dhaadhaa jedhu kuni jecha laafaa dheeraadhas. Dubbachiiftuu lama qaba waan ta'eef fuulduraanii jecha kanaanii jecha laafaa dheeraa jechuu dandeenya. Garuu laafaadha. Maaf jennaan qubee dhaadha tokko qofa waan ta'eef jechuudha. Akkasumas jecha cinaacha jedhu. Cinaacha. Laala kunis jechi kunis jecha sagalee laafaadha jechuudha. Maaliif eessatti laafee qubee dubbifamaa naan tokko dubbifamaa qubee dachaa chaanis tokko jechuudha. Egaa qubeen chaanis dubbifamaa keessatti akka ramadamu barannee turre waan ta'eef akkasuma uumama kan jedhus qubeemaan dubbifamaan tokko asittis qubeemaa dubbifamaan tokko. Kanaaf jechi kunis jecha laafaadha jechuudha. Egaa hundi isaayyuu isaan kun dubbifamaa tokko tokko qabu. Asitti qubeeffaan dubbifamaa tokko asittis qubeenaa asittis qubeeraa asittis dubbifamaa kaa dubbifamaa nyaa dubbifamaa laa dubbifamaa naa dubbifamaa raa dubbifamaa laa. Isaan kun akka jiranitti qubee dubbifamaa tokko tokko waan qabaniifi jechoonni kun jecha sagalee laafaa qabanidha jechuudha. Fakkeenyaaf asitti jecha funyaan jedhu kana qubeenaashi kana laafaadha jennee fudhachuu hin qabnu. Beekumaan keessa isinii buuse yeroo biraa hin baranna kan jecha irra butaa keessatti jechuudha. Kanaaf jechi kun immoo jecha sagalee laafaadha. Garuu asitti immoo jecha sagalee dheeraattis fudhachuu dandeenya. Garuu kan barachaa jirru jecha sagalee laafaadha waan ta'eef qubee laatu akkammoo jecha sagalee laafaa ta'u taasisee dubbifamaa tokko qofa waan ta'eef qubeellaan jechuudha. Kanaaf haala kanaan naaf hubadhaa, jabaadhaa, qayyabadhaa isiniin jedhaa. Guyyaa biraa immoo jecha sagalee jabaataa yookiis jecha sagalee jabaa qabaniin walitti deebinaa. Turtiif yeroo gaarii qayyabannaa gaarii isiniif haa ta'u. Jabaadhaa isiniin jechuutiin barbaada. Yeroo gaarii.